salam akkuma nabiyyoonni kanaan dura saduu darbanii akka Musee, akka Abrahaam, akka Isaayyaas, akka Daani'el malee nabii waan biraadhaa miti. Haati isaa dhugeessitu inni fi haati immoo kana yaakulaani ta'am nyaata nyaataadhaa turanii jedhe. Nyaataadhaa turanii. Egaa wanti nyaata nyaatu Waaqayyo ta'uudhaan hin danda'u jechuudha. Hayya Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 41 irratti akkana jedhe. Isaan gammaduudhaaf raajeffachuu irraa kan ka'e amma iyyuu amanuu dadhabnaan waan nyaatamu tokko asii qabdu jedheen kanarratti isaan qurxummii waadamaa seeraa tokko kennaniif inni fudhate isaan fuulduratti nyaate jedha. Hattaa Yesuus Kiristoos du'ee du'aa kee Waaqayyo nuun jedhan kan du'ee du'aa kee ilma namaa malee Waaqayyo miti. Maaliif jennaan du'ee du'aa kee illee nyaata kadhata jechuudha. Nyaata wayii qabdu na nyaadha jedhee beree jarra manuu dhinnaan nyaata irraa fudhatee nyaate jechuudha. Kana namummaa isaa agarsiisuuf nyaate malee waaqayyummaa isaa agarsiisuuf hin nyaanne. Kajaafaadha. Isa alayhi salaam erga namatti erga nabii deegee nyaatee dhugate ofiimmoo waa gochuu hin danda'u ilma namaa waan ta'eef ilmi namaa waan ittiin waa godhuu qaba humna ittiin waa godhuu qaba humni sun wayni irraa kennamaaf rabbi irraa kennamaaf ilmi namaa jechuudha. Okay. Umuree jira daqiiqaa kiyya. Okay, arrange godhadhaa daqiiqaa. Okay. Itti fufsiisi. Sorry. Wait. Nabiraalee reset gochuu danda'an illee godhaatillee itti fufishi jalqabsiiseera. Tole guddaa Waaqayyoon galateeffannaa Waaqa nu gargaaree yeroo kanaan nu ga'e maqaan isaa kan eebbifamaa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin jalqaba. Yaadota tokko Farhaan kaati kaaftee I think hubannaa dhabarraa akka hin beeku ittiin qophoofne ta'uu hin beeku akkanumaan kaaftee waan baay'ee tokkoffaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 irratti raajiidha kan jette namichi jalqaba namicha sanii jedhe marsaa jalqaba irra lakkoofsa 13 irratti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 13 irratti namicha Yesuus jedhamu san jedhe. Marsaa lammaffaa irratti ammoo raajii jedhe. Marsaa sadaffaa irratti ammoo ilma Waaqayyoo jedhee gombifamee sagadeef. Isa kana ammoo lakkoofsa 35 argachuu dandeessa. Kun adeemsa namichi hubataa dhufe. Inni sun eenyu inni jennaan ana kasii wajjin dhaabataaru jennaani gombifamee sagadeefi jedha. Sagada fudhatee jechuudha. Hubannaa namichaa dabalaa deema. Kabiraan immoo waa'ee Alaazarii kaafte. Hojii ergamootaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 11. Wanti ati dagatte asitti illee lakkoofsa 4 irratti yeroo madura dhaquyyuu lakkoofsa 4 irra maal jedhee ture dubbiin kun du'aan isa kageessu yookaan ammoo akka inni du'ee hafuufi miti jedhe. Duuma akkas jedhee dubbatee deeme. Achi dhaqee wanti kadhateef garuu akka ati naa kadhattu namoonni haa beekaniifi jedhe. Duruma lakkoofsa 4 irra fakkeenyaaf kana dogongora ati dubbatte waa'ee Alaazarii irra kaasuu waan barbaadeef. Yesuus kana yommuu dhaga'e dhukkubni kun Alaazar du'ee akka hafuufi miti ulfina Waaqayyoo akka mul'isuu fi ilmi Waaqayyoo akka ittiin ulfina argatuuf jedha. Amma kaawwan baay'ee cadhiftee uumanamummaa qofa dubbatte waan ta'eef sanni irratti ibsa baay'een kennu irratti illee baay'een dubbadhu kallattiidhaan gara yaada kiyyaatti hin deebi'a. Macaafa qulqulluuraa jechuudha. Poointiin marii kennaa kan guyyaadhaa Yesuus Kiristoos eenyu kan jedhudha. Yesuus Kiristoos eenyu kan jedhudha. Kana qalbiidhaan akkana dhageettan barbaada. Sababni isaa Kiristoostu akkas jedhee ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 24 irratti akkana jedhee akka isin mul'atu ta'ee fi cubbuu keessaniin akka duutan isinitti himeera. Ani eenyu akka ta'e beektanii yoo natti amanuu baattan cubbuu keessaniin duutu jedhe. Ani eenyu akka ta'e beektanii yoo natti amanuu baattan cubbuu keessaniin duutu jedhe. Kanarraa kan ka'e Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 irratti namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu jedhee gaafate. Gaafii atamma naa deebifte kana keessaa tokko ammoo isaan yommus deebisanii kaan inni Yohaannis cuuphaadha, kaan inni Eeliyaasii, kaan inni Ermiyaasii, kaan raajota keessaa tokko jedhanii. Dubbiin amma isin jettan barumsi musliimotaa kanatiillee barattu kanarraa korojame. Asirraa korojamee kan warri Fariisotaa yeroo san raajota keessaa tokko jedhaniin san asii korojamee barnoota Fariisotaa keessaa tokko jechuudha kaatiillee jedhaattu barumsa irraa waan fagaateen qaba. Kiristoos garuu kanaaf iddoon kennine. Maal naan jedhu namoonni kan jedhaniif iddoon kennine. Isinoo eenyu naan jettu jedhee gaafate. Isinoo eenyu naan jettu jennaani maal jedhee deebisee Phexros ati qulqulluu ilma Waaqa jiraataati jedhe. Raajota keessaa tokko katii jette sun yaada fabrikeetii namaan ta'edha jechuudha. Kanaaf kana eenyutu si deebise jedheeni abbaa kiyya isa waaqarra jirutu kana sitti mul'ise malee yaanni namaa foonii kana sitti himne jedheen. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti dubbiin jedhu yaada namaatii miti. Ilma Waaqa jiraataati kan jedhu yaada abbaati. Sababni isaa Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 22 irratti abbaa malee ilma ka beeku hin jiru. Ilma malee warra ilmi itti mul'isuu barbaadu malee abbaa ka beeku hin jiru jedha. Ati iskiriinii bilbila tokko fakkeenyaaf dudduubaan
Iskoomaan hojjetu gara fuulduraatiin immootu inni hojjeta cinaa tokko cofanatti himta. Cinaa tokko irratti akka waa'ee Kiristoosii beektee fixxee kiriitikaalii godhaa dubbataa ture. Kiristoos garuu kutaati jettee itti dhufa. Ammatti eenyu akka inni ta'e abbaan akka beekudha. Kanaaf abbaan maal jedheeni kun ilma kiyya isaan jaaladhu jedheen. Dursee wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 14 irratti Yesuus immoo deebisee ofii kootiif yoon dhugaa beeyyuu jedhe iddoo biraatti dhugaan namni ofii bahu fudhatamaa hin qabu ka jedhu waan inni dubbateeruuf jechuudha. Amma immoo maal jedhee dhugaa yoo ofii baheyyuu dhugaan kiyya fudhatamaadha jedheen. Sorry. Yaa okay. Fudhatamaadha jedheen. Sababni isaa ani eessa akka dhufe beekaa eessa akka dhaqu beekaa jedheen. Lakkoofsa 17 irratti seera keessan keessatti dhugaan namoonni lama dhugaa ba'an fudhatamaadha kan jedhu caafameera. Ani ofii kootiif dhugaan nan ba'a abbaan inni na erge anaaf dhugaa ba'a jedheen. Kanaaf amma Kiristoos eenyu jechuudhaaf abbaan maal jedhee ka jedhu beekuu qabna jechuudha. Kanaaf wangeela Yohaannis Maatiyos boqonnaa 17 irratti abbaan maal jedheeni kana ilmi kiyya inni an jaaladhu isa dhagayaa jedha. Kana ilmi kiyya inni an jaaladhu isa dhagayaa jedha. Asirra akka ture eenyu ni Phexros. Phexros immoo lammaffaa Phexros boqonnaa 1:17 irratti abbaatu akkas jedhee jedha. Kanaaf abbaa caalaa ka beeku hin jiru jechuudha. Kanaaf abbaan maal jedheeni Ibroota boqonnaa 1:8 irratti faarsaa harkaa fudhatame jechuudha. Isa booddee bifa biraatiin ittiin deebi'a. Waa'ee ilmaa garuu teessoon kee yaa Waaqayyo bara amma baraati. Uleen mootummaa keessa ulee qajeelummaati jedheen. Kutaa bal'inaan irra dubbannu keessa tokko kana akkuma yaadaatti naa qabadha. Itti gasiqee lakkoofsa 10 irratti ataftee jiraatta isaan garuu baduuf jiru hundumti isaanii akka uffataa moofa'u akka wayyaa'in martaa akka uffataa hin geeddaramu ati garuu hin geeddaramtu hoggeetti keessa lakkoofsa hin qabu jedhan. Hoggoonni keessa lakkoofsa hin qabu jedhan. Tole. Isa kana mootu Qolaasiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 15 irratti ilmummaan isaa kun Kiristoos bifa Waaqayyoon ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atudha. Uumama hundumaa dura dhalatee jedha. Amma dhalatee ka jedhu uumama hundumaa dura lafti uumama namni uumama maan uumama hundumaa dura dhalate. Uumama hundumaa dura dhalate gaafa jedhu eenyutti dhalate? Jedhu uumama hundumaa dura ka ture abbaatti dhalate jechuudha. Abbaatti dhalate jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 yeroo baay'ee diraamaa irratti obboloonni musliimaa hojjetan isa kanadha. Garuu mee amma roga dhageeffadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture jedha. In the beginning jedha Ingiliffiin. Sagalichi jalqaba gaafa ture maal mul'isuu barbaadeeti? Kun waa'ee sagaleeti. Garuu uumama tokko irra maal jedha? Waaqayyo jalqaba bantii waaqaaf lafa maal godhe jedha? Uume jedha asirratti. Waaqayyo jalqabatti bantii waaqaaf lafa uume jedha. Kanaaf sagalichi jalqaba ture gaafa jennu yeroo Waaqayyo bantii waaqaaf lafa uumu sagalichi tureera jechuudha. Sagalichi ammoo eenyu hin ture? Waaqayyoon bira ture. Sagaleen Waaqayyoon bira ture jedhu kana ergaa Yohaannis ammoo eenyu bira ture jedha? Bara abbaa bira ture jedha. Kanaaf abbaa bira ture jechuun inni ilmaa jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon bira ture ofiisaatii maal ture? Waaqayyoon ture. Abbaatti kan dhalate waan ta'eef. Abbaatti kan dhalate isa bira kan ture yoomirraa uumama ardiif samii dura jechuudha. Inummaan isaa. Kanaaf waa'ee kanaa erga Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 2 irratti isa laallu kanadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 10 irratti inni biyya lafaa keessa ture biyyi lafaa isumaan ta'e. Biyyi lafaa isaan ta'e yaadaan qabadha. Itti aansee ka jiru lakkoofsa 14 irratti sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduu buufate ulfina isa ayyaanaaf dhugaadhaan guute argine isa ilmi tokkochi eenyurraa argatu jedha. Abbaa irraa argatu jedha. Kanaaf abbaa wajjin ture ka jennu isa kanadha. Kanaaf Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 35 irratti isa jalqaba uumama ardiif samii dura ture kanatu hafuurri qulqulluu irra bu'aa jedhee obboleessi kee dubbataa ture eeyya dhugaadha qulqulluu ta'uu ishee mirkaneessuudhaaf jechuudha. Kanaaf ergamichi immoo hafuura qulqulluudhaan hafuura qulqulluu irra bu'aa humni abbaa si golboba. Humna abbaa kana naa qabadha. Humni abbaa si golboba. Kanaaf mucichi sirra dhalatu qulqulluu ilma Waaqayyoo jedhama jedha. Inni sirra dhalatu ilma Waaqayyoo jedhama. Sababni isaa ilaala humna abbaa si golboba ka jedhu naa qabadha. Humni abbaa ka jedhame kun tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 24 irratti warra Waaqayyo waameef garuu Yihuudootaaf taanaan Giriikotaafis taanaan Kiristoos humna Waaqayyooti ogummaa Waaqayyooti. Kanaaf ka ishee golbobu ka dhufee ishee golbobee guutumaan guututti ishee haguuge tokkocha ilma Waaqayyoo isa jalqaba ardiif samii yookaan ammoo uumama hundumaa dura abbaa bira ture sana jechuudha. Inni kun ammoo Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irratti guutummaa Waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa jiraata ka jedhame sun isa
humna abbaa ka jedhame Kiristoos Yesuus isa sagalicha yookaan ammoo ilmi waaqayyoo dhufee nu gidduu buufate jedhanii jechuudha. Mallattoon akka inni daqiiqaan yoo na jedhe jiraata irraa dhosse waan ta'eef daqiiqaa. Tole inni kun Qolaasiyaas boqonnaa 1:18 irraa inni mataa waldaa kiristaanaa isa dhagna isaa jedhamee waamameeti. Inni jalqaba waan hundumaati. Jalqaba waan hundumaati. Lakkoofsa 19 waaqayyo guutummaa waaqayyummaa isaatiin isa keessa jiraachuutti gammadeera jedha. Kanaaf waa'ee Kiristoos gaafa dubbannu guutummaa waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa jiraata. Kiristoos nama ta'e eeyyee. Macaan qulqulluun maal jedha Ibroota boqonnaa 2:8 irratti yeroo gabaabaadhaaf jedha. Ilaala yeroo gabaabaadhaaf ergamoota gad isa godhe. Gonfoo guddinaa fi ulfina mataa sarara kaa'e. Yeroo gabaabaadhaaf ergamoota gadi ta'e. Kana jechuun nama ta'e jechuudha yeroo gabaabaadhaaf. Kanaaf qaama ibsaa turte sun inni jiru yeroo gabaabaadhaaf amma lafarratti turetti waan inni dabarseera jechuudha. Lakkoofsa 9 haa ta'uyyuu malee isa yeroo gabaabaadhaaf ergamoota gadi ta'e dhiphatee du'a isaatiin amma gonfoo guddinaaf ulfina mataa sarara kaa'ate. Yesuus inni argina kunis ayyaana waaqayyootiin inni nama hundumaaf du'e mi'eeffate akka ilaaluuf ta'e jedha. Akka ilaaluuf ta'e jedha. Kanaaf yeroo gabaabaadhaaf ergamoota gadi ta'e. Kanaaf qatilatti dubbataattu hundinuu isa inni yeroo gabaabaadhaaf ta'edha jechuudha. Eeshi ijoollonni kun fooniif dhiigaan akkuma ta'anii inni obboloota koo jedhee isaan waamu kunis akkuma akka isaanii ta'e. Du'a isaatiin seexana isa humna du'aa qabu maal godhe balleessee jedha. Kanadha kaayyoon isaa. Kanaaf ergaa Yohaannis 1:3 irratti seexanni jalqabee cubbuu waan hojjeteef namni cubbuu hojjetu kan seexanaati. Ilmi waaqayyoo immoo hojii seexanaa diiguudhaaf maal ta'e jedha. Mul'ate jedha. Hojii seexanaa inni jennu keessaa tokko ilmummaa isaa kan ganu kana jechuudha. Isa kana diiguudhaaf maal ta'e mul'ate jechuudha. Daqiiqaa nan qaba. Amma gara yaada bu'uuraatti si deebi'a. Yaada bu'uuraatti si deebi'a. Maal jechuu barbaadeeti gara yaada bu'uuraatti si deebi'a gaafa jedhu. Kun Kiristoos eenyu naan jettuu jedhee ka jalqabirraa sii ka'e. Amma immoo kakuu moofaa keessatti kakuu haarawaa keessatti Kiristoos Yesuus eenyu jedhee bu'uura dugda duubarraa itti si dhufa jechuudha. Akkasii yaadannaa qabatta. Okay. Fakkeenyaaf uumama keessaa soorii aga sirreeffadhuufi jidduutti jechuudha. Okay. Bilbila noona jedhee daqiiqaa ni qaban fakkaata. Mallattoon akka inni ta'u san. Seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 10 jalqabee Yaaqoob gaafa abjuu abjote yaabbannoo hundeessaa lafa dhaabbatee caafiin isaa immoo waaqayyoon bira ga'u arge. Kun raajii waa'ee Yesuusiiti. Sababni isaa namaa fi waaqa kan wal qabachiisu kan walitti fidu tokkicha ilma waaqayyoo Yesuusidha jechuudha. Argitanii hin dhalate gaafa jennu eenyummaa akka abbaa qabaa waaqummaadhaan jechuudha. Masalaalii kanaan gubbaarraan eenyuun waaqayyo abbaadhaan lafarrattoo Yaaqoobiin walitti kan qabatedha. Masalaaliin kun eenyuun bakka bu'a ergamoonni waaqayyoo irra ol kuraa gabbu'an jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 20 irratti gaafas kanatillee qaracha gaftee turte. Ani abbaa koo keessa isin ana keessa ani isin keessa. Argitanii Kiristoos abbaa keessas nu keessas jira jechuudha. Namummaa isaatiin nu keessa waaqummaa isaatiin abbaa keessa. Kanaaf namaaf waaqa wal quunnamsiisu jalqaba dogongortee waa dubbattee hin beeku du'aa ka'ee yeroo jedhu nyaata nyaate yaada jedhee dubbattee turte. Akka inni du'aa ka'ee ni amanta jechuudha. Asumaan afaan isi baate uduma gara amantu qaraa mormaatta. Okay gara yaada itti aanutti darbinu. Kanaafi lakkoofsa wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 51 irratti itti dabalee dhugumaan isinitti hima waaqa banama ergamoota waaqayyoo ilma namaa irra otoo ol koranii odoo gadi bu'anii arguuf jirtaa jedheen. Okay daqiiqaa hin qaba. Tole atillee mallattoo naa kenni. Kanaaf Yaaqoobii maslaaliin inni dhaabatee lafaaf samii ol quunnamsiisuun eenyuun ture? Kiristoos Yesuusin ture. Argitanii Yesuusin ture. Ammallee isumatu Yesuusti maslaaliin sun ana jedhe. Kan lafaaf samii ol quunnamsiisu. Kanaaf Kiristoos isa dhalli namaa waaqayyo walitti araarameedha jechuudha. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 2 lakkoofsa irratti waaqayyo tokkocha isaan atinu jetteetta waaqaaf nama jidduu kan dhaabbatu tokkocha qofadha jechuudha. Waaqummaa isaatiin nama abbaa wajjin namummaa isaatiin immoo nama wajjin. Kanaaf liinkiin namni waaqayyotti gargar ba'e deebi'ee gara abbaatti deebi'uu danda'u Kiristoos qofa. Kanarraa horma itti cicci. Yoo Kiristoos hin taane jireenyi bara baraa hin jiru. Kun jala muramee beekamuu qaba. Seera uumamaa boqonnaa 5 lakkoofsa 15 irratti 3:15 irratti ansiif dubartittii gidduutti sanyii isheef sanyii kee gidduutti diinummaa nan buusaadha. Inni jedha. Inni kan dubartittii irrallatu. Mataa kee hin burusa jedheen. Mataa kee hin burusa. Seexana kan mo'atu isa ilma isa dhalatudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12:31 irratti yeroon firdiin biyya lafaa kana amma inni hamaa biyya lafaa kana seerratu amma gadi gatama jedha. Argitanii fannoo irratti eenyutu gadi gatame? Seexanatu gadi gatame.
Kanaaf warroonni fannoo morman warra garee seexanaa ta'anidha jechuudha. Lakkoofsa 32 an yemmuun lafarraa ol kaafamu nama hundumaa ofitti na rakkisa. Kanas du'a attamii du'uudhaaf akka ture dubbate jedha. Kanaaf fannoo irratti maal godhe jechuudha? Diina harka qullaa hambiseetiin jedhe jechuudha. Mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 10 dubbisee gara xumuraatti fida. Ani immoo waaqa keessaa sagalee guddaa tokko nan dhaga'e innis amma fayyinni mootummaan kan waaqayyo keenyaati. Aboonis kan eenyuti? Kan masii isaati. Ta'eera hadheessutu obboloota inni ganamaaf galgala obboloota keenya hadheessu diinni maal ta'eera? Gadi gatameera jechuudha. Gadi gatameera jedha. Kanaaf inni gadi gatame kun eenyu jechuudha? Hadheessutu obbolootaa seetan. Eessa irratti? Fannoo irratti du'a gooftaa Yesuus Kiristoos jechuudha. Sababni yeroo gabaabaadhaaf du'a mi'eeffatee humna du'aa isa dhala namaa irratti moo'e al takkaaf isa dhumaatiif barbadeessuudhaaf jechuudha. Kanaaf Kiristoos eenyudha ka jennu duruma waaqummaa fi namummaa kan qabu kan namaaf waaqa wal qunnamsiisu jedhame raajiidhaan kan mul'ate ka Yaaqoob argedha jechuudha. Kan diiteelii booddee badhinaatti si dhufa inni biraa ammootu Kiristoosiin ala dildilli dhala namaatiif waaqa jidduutti uumame. Ulfina waaqaa keessaa kan nama baase qullaa kan nama hambise ulfinni karaa Yesuus Kiristoos qofa argama. Ulfina ati naa kennite isaanii kenneera waan jedhuuf ulfina saniin abbaa fuuldura dhaabbannaa eebbifame. Kutaattaan nutti humna. Ayyee galatoomii shanteera torbaatama irratti naaba. Egaa asirra sii qaba. Ayyee otoo gara kan kootitti deebiin waan ati kakkaasti tokko tokkorraati waa irraa sii rukutee darba. Tokkoffaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uudha waan jettu irratti waa ilma Waaqayyummaa Yesuus Kiristoosiin daddabaltee kaastu Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyummaa isaa qabaatti wanni inni addatti warra kaan irraati ilma Waaqayyummaa ta'e tokko hin jiru. Maaliif jennaani ilma Waaqayyoo hedduutu jira. Fakkeenyaaf ergamoonni seera uumaa boqonnaa 6 lakkoofsa 2 kaasuu ilaalte warra Waaqa irraa ilma Waaqayyoo kan ta'an jechuudha hin dhaamu jechuudha. Kan biraa ilma hangafaa kan ta'e Israa'eliin jechuudha. Seera ba'uu boqonnaa 4 lakkoofsa 22 irratti ati immoo mooticha Waaqayyoo Israa'el ilma koo isa hangafaa jechuudhaan dubbata. Israa'eliin ilma koo isa hangafaa jedha jechuudhaan. So ilmi Waaqayyoo hedduudha baay'eedha. Ilmi isaa kamtee akka ta'e beeknu kanaa ilma koo hangafaa kanaa ilma koo hangafaa kun ilma koo jalqaba jechaadhaa deema. Ilma hedduu qaba nuun sun beekusi haaraas nuuf hin ta'u jechuudha akka macaafaatti yoo kadeemu taate. Kan biraa kan nagaa buusu hundumtuu ilma Waaqayyoo ta'e nagaa buusa taanaan sagaleen hin jiru ajamaa. Istooppi naa godhanii dhiifama. Istooppi godhi. Sagalee nagaa maan jiru? Na biratti hin jira ustaaz haga sii danda'ameen please oduu ammallee baasaa jettee waan dubbiftu kana booddee boodallee sin gaafadhuan amma kana booddee baasaa dubbadhu rakkina hin qabu. Eshi? Mirga keetti na gaafachuun ani sa'aatii qusachuun. No no. Boodee sin gaafadhu. Taayimoof jalaa fi barbaadu waan ta'eef waan isa mukee isaa dubbachaa yeroo ati na barbaaddetti dubbadha yeroo ati na gaafattee si fida malee dirqama baasii taayimii koof jalaa fituun barbaadu taayimiitti fayyadamuu barbaada sun dirqama miti. No 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 kanaan dura marii baay'ee dhageeffadheera marii sin gootan kanan booda dhageeffadheera baay'ee isaa ragaa naa mul'isuu duun taane ammuma mul'isaa haasa'i. Kanaaf iskiriinii irraa dhagayeeti baay'ee wayi. An kanaan dubbataa ture. Dirqama miti. Mul'isuu dhiisuun dirqama keeti. Waan dubbadhu irratti garuu dogoggorri jiru hojjette na gaafadhu iskiriinii baay'ee agarsiisa. Ani iskiriinii mul'isuu dadhabee osoo hin taane waan as keessaa qabu yeroo qusachuudhaaf daddafee dubbadhaan waan kaan immoo akkasuma haasaa jechuudha. Rakkina qabu isuma dubbisaatu san mul'isa. Rakkina qabu isuma dubbisaatu san mul'isa. Maal fa mul'isa ati amma naqee banti isaa himina jalaa fudhata maaf mul'isa dirqama miti bara. Dirqama miti. Ani walii siin gallee dirqama miti. Yoo dadhabee sorry hold on. Kanaan dura marii akkanaa Jooni wajjin illee godhanii turtanii ragaa mul'isaa haasa'iidha akkasiin jettan. Ammallee mul'isaa haasa'i. Yoo mul'isaan haasoftu ta'e yoo mul'isaan haasoftu ta'e kana booddee jechuudha. Waan ati jettuun fudhadhu. Sababni isaa jechoota baay'ee waan hin jirre dubbatatta waan ta'eef. Mul'isaa haasa'i. Akkana walii galla. This is the end. No, aggeeffadhutti biso. Ani tokkoffaa kaaraakteriyaa keessan keewwanne waan barbaade. Ati barbaade yoo dubbatte dubbiin baay'een ati dubbataattu anamma haga danda'ame. Faragaggee ofii miti illee afaan loojikii afaaniin fayyadamin ka Firaan. No. Geemii afaaniin fayyadamin. Dirqama wayii irra kaa'u jirtaa jedhan.
Dirqamni sun maaliif dirqama agarsiisuu qabda. Tokko ulaagaa keenya tokko hin jiru. Ulaagaan keenya agarsiisuu qabna illee wanni walii galee tokko hin jiru. Tokko jedhe. Lammaffaa dirqama agarsiisuu qabda jedhaan foormaalii beekti irratti namni agarsiisuu qaba kan jedhu hin jiru. Garuu dirqama kan jettu yoo gaafii nagaatee fara'aan dubbii dubbatte kijiba fidennaan baasii agarsiisuu danda'a. Ana malee na dura jira taa'imii kun gubuu malee fakkeenyaaf waan amma dubbataa jiru kunoo barbaade shuutu iskiriinii godhadhu. Kaameeraa garagaluu danda'eera. Hoos agarsiisa. Taa'imii naa dhaabdeennas agarsiisuu danda'a. Kaameeraa akka garagaluu. Taa'imii qaata dhaabee. No. Erga dhaabee tureera. Kana amma kan dubbataa jiru barbaadde kunis agarsiisuu danda'an. Ka barbaadde kunoo agarsiisuu danda'a. Malaayiktoonni akkasuma hangafa Israa'el akkasuma namni nagaa buusu hundumtuu shuutu iskiriinii godhadhutti kijibaadha farhaan jedhiti naan dubbadhu. Taa'imii koo qusadhaa yoo barbaadde immoo agarsiisuu danda'a booddee. Tolee? Dhumarra gaafadhu farhaan waa'ee ergamootaa kan jette sana baasiin agarsiisii naan jedhi qabadhutti poointii. Qabadhutti farhaan bakka ati jette ergamoonni ilmaan waaqayyooti kan jette. Israa'el hangafa waaqayyooti kan jette sana ilma waaqayyooti kan jette fidin agarsiisee dhumarra gaafadhu. Anama waan ati dubbattu dhumarra si gaafachuu waan qabataa. Farhaan ati sobdaa ragaa malee dubbataa taa miti kasin jedhe dhageeffadhu. Kanaan dura situ iskiriishuutii eenyu godhadhu jedhetti bebaasee asumaanuu dubbannaa. Iskiriishuutii godhataa qopheeffadhu kanaan jedhe si natti beekta miti. Sirraa dhaga'ee kan godhan. Fayyadamni siin jedhee yaan akkaataa itti fayyadamtu sitti hime malee nagarsiisi dirqama siin hin jenne bara. It's okay. Look, ammallee haga danda'ameen jechoota iskiriin uduu mul'isaa deemte natti tolaa. An akkasitti akkuma simatu jedhe waan ta'eef amma itti fufi. Amma itti fufi. Sa'aatii kan keessi qabeera. Yoo taa'imii naa kennite dhumarra baasee si agarsiisa waan ta'eef. Okay. Saniifi walumaa galatti ilmaan waaqayyoo kan jedhaman hedduudha waan isin jedhe fakkeenyaaf namni nagaa buusullee ilmaan waaqayyootidha. Fakkeenyaaf nagaa buustootaati ilmaan waaqayyootaati jechuudha. Kan ammoo Maatiyoos Wangeelaa boqonnaa 5:9 irratti maal jedha warri nagaa buusan haa gammadan isaan ijoollee waaqayyoo hin jedhamu eenyu warri nagaa buusan namni nagaa buusan dhumtu ijoollee waaqayyooti. So Yesuus Kiristoos silas nagaa buusuuf erga jettanii ilma waaqayyootoo jettan anaafumaa wanti tokko namni birqee maa jedhama akka waan jedhan sanaati jechuudha. Kabraatiin Ibroota boqonnaa 1:8 irra waan jiru kaafte. Ibroota boqonnaa 1:8 irratti kan ati kaafte suni namni Ibroota barreesse suni daayireektilii irra caalaan Ibroonni barreeffame faarfannaa irraa fudhatee macaafa keessaan fudhatee akka jirutti galabbatee as kaa'e malee Yesuus Kiristoosiif miti kan Daawit dubbatedha. Inni Daawit yookiin faarfannaa keessa dubbate Yesuus Kiristoosiif hojjette immoo boqonnaa 45 lakkoofsa tokko irraa kaasnee waliin ilaaluu dandeenya. Yesuus Kiristoosiif miti achirraa akka jirutti kootishinii keessa kaa'ee fudhatee fidee as nuu kaa'e jechuudha. Kootishinii keessa wanti kaa'ame immoo wanta achitti Daawit dubbate fidee asumatti garagalchee galabbatte malee koppii godhee malee waan asitti Yesuus Kiristoosiif dubbatamedha miti kan jedhu. Kabira Yohaannis tokko irra kakaaste jechuudha. Yohaannis tokko irratti kan kaaste Yesuus Kiristoos sagaleedha sagaleen sun waaqayyoo ta'e jechuudhaaf kanatti kaaste. No, waan si ajabu jechuudha. NIT kan jedhu Bible Hub keessatti jira. Dhumarratti sagalee jalqaba ture, sagaleen sun waaqayyoo bira ture, sagaleen sun waaqayyoo bira kan jedhee Amaariffaa fi Oromiffii dubbatu yookiin Ingiliffaan dubbatu INT Hub Bible irratti maal jedha? The God was maalodha jedhe sagaleedhaas hin jedhe waaqayyo maali the God was the word jedhee dubbate waaqayyo iyyuu sagalee ture jedhe waa'ee Yesuus Kiristoos maayyuu laallatu waaqayyo dhumtu sagaleedhaa jedhee dubbate Theos in ho logos jedhee kan dubbate waaqayyo iyyuu sagalee ture jedha malee sagalee waaqayyo ture yookiin sagalichis waaqayyo ture hin jedhu warra eenyu fideennan afaan Greek irraa fidee Hebrew irraa fidee agarsiisuu danda'a. Ammoo kan kana fidee afaan Oromoo keessatti sagalichis waaqayyo ture jedhanii sagalee sana waaqayyo Yesuus dha jechuudha waaqayyo godhan malee maal jedha Theos in ho logos jedha. Waaqayyos sagalee ture jedhee kan inni dubbitu baasii hojjette dhumarra si baasanis taa'ee kiyyaa kan finne jechuudha. Kabraa Yohaannis tokko 14 irra kan jiru kaaste tokko 14 sagaleen suni innuu maalodha innummoo nu gidduutti dhufe argate nama ta'e kana naan jettu Yesuus Kiristoos sun erga sagalee ta'e erga inni sagaleen sun nama ta'e nu gidduutti mul'ate namni sun yookaan immoo maaliin akka inni ta'e booddee irra dhumarratti natti hin ta'a taa'ee kiyya fitu kanas nan dabarsa. Dhumarratti waan ati naan jettu tokko jira. Waa'ee Yesuus Kiristoos yeroo du'aa ka'ee wanna jedhe nyaata gaafate sana hin amantaayyuu Yesuus Kiristoos du'aa ka'uu isaatti naan jedhe. Ani waan si bira jiru dubbisa keessatti dhufe jennaan itti fayyadame irraa kutee keessaa baasee dubbadhu macaafa keeyyee tokko waan ta'eef keeyyee tokko keessaati yeroo du'aa ka'e kan jedhu immoo keeyyee tokko sana kutee haasa'u jedhee gaafa inni du'aa ka'e sana jedhee du'aa ka'uu isaa akka macaafa keetti sitti maa jiraalee quraana irraati godhataa jiru. Kana sitti mun qorrataa sitti biduun godhata nama osoo hin taane Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee illee akka jedhamutti waaqa osoo hin taane nama ture nama nyaatee dhugu waan jedhu sitti agarsiisuu barbaadeen malee ani Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'eera jedhee amma mititi duruunnaan kiristaanummaa keessa jiru itti hin amanne jechuudha. Haa ta'uti kan biraa Jaafarratti Yesuus nuti dubbataadha jiru kuni si jammir jalqabarratti Yesuus kan nuti jedhamu maqaa ilma namaa malee maqaa waaqayyoo miti Yesuus kan jedhamu.
Maqaan kan kenname eenyuuf? Kan ilma namaati Yesuus kan jedhamu. Ispeeshaalii Waaqayyo bicha maqaa kenname miti. Abbaan fedhe kan itti fayyadamuu danda'u maqaa kana irratti. Yesuus haa ta'u, Yeshua haa ta'u. Fakkeenyaaf hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 45 irratti Yeshuu'aadhaan yookiin Iyyaasuudhaan Yesuus jedhamee jira. So inni amma abbaa kun irraa akka dhageetti nan faradaa jedha. Firdiin ani faradus qajeelaadhaa jedha. Ofii kootu maal gochuu danda'u? Waa tokko gochuudhaan hin danda'uu jedha. Maal jedhame? Anoo yaada koo duukaa bu'uu hin barbaadu, yaada isaan erge duukaa bu'a malee iyyuu jedha. Kanaafuu ofii waa gochuu hin danda'u, yaada isa erge duukaa bu'a. Kanaafuu wanti ofii waa gochuudhaan dandeenye Waaqayyo ta'uu hin danda'u, Waaqayyo kan mataasaa danda'e ittiin addunyaa kana illee uume waan hundumaa illee gochuu kan danda'udha jennee amanna waan ta'eef ani ofii waa gochuu hin danda'u jedhee afaan keessaa baasee turte dirqamatti gochuu qabda. Lakkan ilma namaati lakki dirqamatti Waaqayyo ta'uu qabda jennee harka rukunnee dibbeedhaan kan wanni irra teenye walgahii irra teenye Yesuusiif kenninuu miti kun. Kan kenninuufi miti. Tokko kabiraatti deebi'ee maal jedha? Maatiyoos Wangeelaa boqonnaa 20 lakkoofsa 20 kaasee dubbise maal jedha? Ergasii haati ilmaan Zebdewoos ilmaan ishee wajjin gara Yesuus dhuftee waa kadhachuudhaaf miilla isaatti kuftee jedha. Adaraa nama miilla keessatti kufe tootee akkam gooti. Inni immoo maal barbaadda isheedhaan jedhe? Namni miilla keetti kufe kadhate jennaan laasta dhumarra bakka kadhaa isa rakkatee si kadhatu jechuudha. Maal barbaaddaa jedheen immoo deebisee isheedhaan jedhe. Isheen itti dhuftee ilmaan koo kun lamaan mootummaa kee keessatti inni tokko karaa mirga inni tokko immoo karaa bitaa kee akka ta'uuf abboomi ittiin jetteen. Eeguun jannata keessatti jechuudha tokko midhaan tokko bitaan naa kaa'ee jettee itti himte jechuudha. Yesuus garuu deebisee waan kadhattan hin beektan jedhee nama lukatti kufeen Waaqayyo argateeti. Dhiifama gochuu fi araara gochuu fi garaa laafuu fi qaba ture. Waan kadhattan hin beektanii jedheen isheedhaan. Maal malee isin immoo xoofoo dhiphinaa ani keessa dhuguuf jiru keessaa dhuguu hin dandeessu jedhee gaafateen jennaan isaan immoo hin dandeenya jedhaniin isaanis hin fattanuu ni bara. Fitnaa keessa gashaniin Yesuusin inni silaa as faraarra'ee dhiisaa jechuuniif ture. Naaniif jennaaniif yoo dhuguu hin dandeenye jedhan bakka dhuguu hin dandeessa waan ta'eef anis mirgaa bitaa koo isin gaafuu danda'u jechuuf ture. Garuu hin dandeenye jedhanis jarri sama dhumaatti isa deemsisu jedhanii jennaaniif maal jedhanii immoo deebisee dubbii galabatee inni xoofoo koo keessaa illee dhuguuf jirtu garuu mirga koo yookiis garaa bitaa koo taa'u garuu kennuun kan koomitii jedheen. Mirgaa bitaa koo taa'u garuu kan koomitii jedheen. Bakka jannata keessatti asii mirgaan taa'e asii immoo bitaan kaa'e jedhee ansi kaa'uun han koomitii bakka ani hin danda'u aangoo koomitii aboo koomitii jedheen. Sun warra kanaan dura abbaa kootiin qopheeffameetiif ta'aa jedheen. Kana dura eenyuuf qopheeffame jechuudha bitaaf mirga kaa'uun abbaa isaatiin qopheeffame Waaqayyoon qopheeffame bitaaf kanaan dura namaaf qophaa'ee jira jechuudha. Inni garuu har'a dhufee kana bitaadhaan kana mirgaan kaa'uudhaan naaf hin taatu naaf hin maltu jedhe. Kanaafuu waa gochuu hin danda'u namadha gaafa jennu nabiyyiidha gaafa jennu sadarkaa qabaa jechuudha. Sadarkaa kana irra darbee ati jannata galee ati immoo as galee jechuudha hin danda'u Yesuus Kiristoos. Hin danda'u. Tole kabiraati egaa namadha waan ta'eef namni immoo beekumsi isaa limitiidha waa hunda hin beeku. Waaqayyo waa hunda beekaadha. Akkuma kakuu moofaa keessatti illee dubbate jechuudha. Waa hunda beekaadha. Yesuus Kiristoos garuu waa hunda hin beeku. Wanti waa hunda hin beekne anaaf Waaqayyo ta'uudhaan hin danda'u. Wanti waa hunda hin beekne Waaqayyo godhameedha. Gabbaramuun isaaf hin maltu jechuudha. Maarqos boqonnaa 17 lakkoofsa 30 baratti Yesuus itti fufee guyyicha sana yookiis yericha sana garuu abbaa koo duwwaatu beeka malee ergamoonni Waaqa irraa ilmis namni tokko illee kan hin beekaneedha. Namni tokko illee kan hin beekaneedha. Malaa'iktoonni hin beekan ilmi namaas hin beekan. Guyyaa masaa Yesuus Kiristoos hin beeku gade. Waaqayyo argatanii guyyaa dhumaa uumee ka'ee guyyaa itti nuti duunee kaanu yookaan guyyaa itti bakka akkaan qabnu abbuute guyyaan dhumaa kun taatu erga hin beekneeti Waaqayyummaan isaa maali? Lakki inni nama foonummaa isaatti hojjettanii namummaa isaatiin waaqummaa isaa keessa namummaa isaatu jiraan hin jettan yookiin namummaa isaa keessa waaqummaa isaa jiraan hin jettan. Erga namummaa isaa keessa waaqummaan jiraateeti Waaqayyo ofiitii samii fi dachii uume kun gaafa itti samii fi dachiin caccabdee ilmi namaa addunyaa kanarraa badee gaafa deebi'ee dhufu akkamitti wallaala Waaqayyo jettanii kan yaadan hin beeku anamitti ergamoonni Waaqayyo keessaa hin beeku. Bana qaraachi laasitti Yesuus Kiristoos ergamoonni Waaqa keessaa illee keessa caalan illee
ifadha jechuudha. Maal jechuudha akka isa caalan agarsiisa jechuudha. Maal jedhe ergamoonni waaqa irraa ilmis namni tokko illee kana hin beekani jedhe. Kanaafuu Yesuus Kiristoos hin beeku hanga jedheeti beekaadhaati waaqayyoodha jenneen dirqamaan irratti feene waan inni hin dandeenye baachisuun boruu nu gaafachiisa rabbi biratti jechuudha. Waan inni hin dandeenye yoo dubban boruu waaqa biratti nu gaafachiisuuf deemaa jechuudha. Kabira Maarqos boqonnaa 11 lakkoofsa 12 irratti borumtaas isaan Bitaaniyaadha. Egaa kun immoo dhaqee muka harbuu baala qabu tokkos fagootti ilaalee egaa fagootti ilaalee waaqayyo fagootti ilaalee mititi girdoo duubaan biyya irraati illee waaqayyo as keessa jiru karaa hunda arguuf ta'uu danda'udha. Biyya Bitaaniyaa keessatti osoo karaa deemutti muka harbuu tokko argee Yesuus Kiristoos maal jedha ija irraa argadhaa laata jedhee laata jedhee waaqayyo akkamitti laata jedha. Laata jedhee waaqayyo hin yaadu sunumaayyuu maaliif jennaan beekumsi waaqayyo daayireekti qaxxataadha waan taateef qabdi jedhee dhaqee irraa fudhachuu yookaan hin qabdu jedhee dhiisee bira darbudha malee laata jedhee shakkiidhaan waaqayyo wannan jedhu maaliif kan fayyisaa ture waaqayyoodha malee nama miti kan jechaa turtan kan du'aa kaasaa ture waaqayyoodha. Yesuus waaqadha. Yesuus takkas gochaa ture. Yesuus waaqadha. Yesuus waaqa jechaa turtani malee waan biraa dubbane. Kanaaf Yesuus waaqa argatani waaqayyo akkamitti waaqayyo argateeti waan tokko achitti ilaalee tilmaamuudha dadhabaa kan jedhudha. Dhaqee maal jedhe inni mukicha bira ga'ee baala malee waan tokko irraa dhabe yeroo harbuun ija itti godhatu hin turre jedhe. Yeroo sun harbuu muka itti godhatu hin turre jedhe. Waan tokko hin beekuu jechuudha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos waaqa ta'uudha hin danda'u jechuudha. Egaa Rabbi subhaanahu wa ta'ala Quraana isaa keessatti maal nu jedha? Akkana jedha. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم بقولنا شل لكم سلفة تكفر جارتي يرو ربي سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام يقول كما فندونا ما تدابي وقافة تجيبة تجري ما جرى جناني أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أتتو واقع يقول اتحاد أباك يسواك يقول رأتي أنا سواك وداتي نجبرا جتاني ترتي يوجد قافتان ربنا لتي أني واقع يرى أنا قفت واقع يجات ترتي يرى إن جنة جرى فندرا واقع يرى بتي أنا إن جنة ميجر إيروجنا بكن تيجر وتاعنا سنة واقع يوجد إن جنة جرى كنا كم أربعة إن جنة أكو بايبل كيسة تلين جنة قرآن كيسة تلين أني واقع يوجد أكو من دبنا قام فندرا ربي يرى بتو أنا إن جنة نجرى ربي سبحانه وتعالى قال سبحانك يا رب أتكون كل وقت ما يكون لأن أقول ما ليس لي بحق وانا في من لانجتشوني وأقوم ما في من وانا من لنمان واتجتشوني أتي كان الرقم كل وقت أنا ينجد وكان الرقم كله رجع لله نافي ما لوجه إن كنت قلته فقد علمت يول لجري أنا جريته أتي لكم أنا بيكتا يا ربي أرجع أتي كان فقوم بيكتا الدنيا رتا كان ينجد سرت بيكارا كان أقوى تيم بيكتا جرين والبوك يا كيس جرت يوم بيكتا وكان وان جريمتي ولا أعلم ما في نفسك يا ست سبت بلا وانت في ده يسوع وان بيكو كام سنجر أنا قالوا وان بوك يا كيس جرو وانا تيادو وانا تبغى ده هم بيكو جري ما تعرف كم القرآن يسمى بيكو يسوع كريستوس نجرين تيمه وان جنا تقول عبد وان ربي كيس جرو وان ربي يادا جرو وان ربي كوتشو عبدهم هم بيكو جري القرآن كيس تدين تيمه جرو أنا أقول يسوع كريستوس كان واهم بيك ليه تقول ساعتي ليميتيدا بيكو ساعت ليميتيدا وانا كنا بيجون بيكني بيكو دندا دارو بيكون سا ليميتي دملا ليميتي بيكون سوا كايمو الليميتي دينا سنين جچودا ام بربادا اغا عيسى عليه السلام غافا غيادو ما كان كنفو ديبي كان يسوع كريستوس لتنو فمنو جدا ديما مالو تجدو وفيكشم شم قريت جدا حديث صحيح البخاري كما لما ابلما جدم مرتي يرجم ربي صلوات ربي وسلامه عليه والجلال والذي نفسي بيده لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا عيسى عليه السلام بدو كيسا نتدي بإله النفا بيكن الرتيون بيت والميتجت ميتا أمني والميت كناب الدنيا كان مال قرأ عدلي أن أستدادر وكان نبون شاجرا قروا فيكسر الصليب جرا كان الرب يسوع كريستوس بوقتا واقع يكين يرتنو فني جرا تشابسي لبكا جرا تادا يسوع كريستوس كان رتي فني وته مالكو تشابسي لفركا اوفيوتي فني وانا جري باتانا دوكبو يكجر جرا ايتو سدفو لدي ميجورا كامبرا نسابو قلنا افر دكوسا دي بتكو شتني سغال رتي وري اهل الكتاب كريستيانو نو ماجراني كنو سولو بودا انجراتا لي غافسنا يسوع كريستوس تو اني دوفيك تو نين دو اندي بي اتمنوا ربي سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته عيسى عليه السلام بيبي قابل أهل الكتاب كريستيانو في يهودا وسوء ستنا منين نفن يتمنوا نبي جمع ستمنني نمم ما ستمنني دو ملي وتو ستنا منين هندو أني جري تول عيسى عليه السلام ديبي دو فدو جرا القرآن ديبي كفدو نتما غرو ديبي دو فدو أمساكوني كان قفا يومتي مجاف جر كيساتي فلتني سكان كان بربادن كيسا فلتني دي سمله عيسى عليه السلام ديبي دا كترو إذا بقولنا إسرائيل ما فاهم كنا تربا لكوسا تقدمي سجل رتولا له علمكيا يسوع كريستوس
deebi'eedhaa hin dhufa waggaa 400 erga jiraate booddee hin du'a warri lubbuudhaan jiraatan hundi isaaniiyyuu hin du'u jedhee dubbata. Garuu macaafa kana Itoophiyaan hin fudhattu. Macaafa kana qaanoonaa keessa godhanii fudhatanii maaliif jennaan keessaa filatanii kan Yesuus Kiristoos hin fannifamne Nabi Muhammad hin ergama. Yesuus hin du'a kan jedhu keessaa filatanii ofii isaaniitiin dhiyaa gubaa irra ta'anii yookaan walga'ii irratti filatanii macaafa barbaadan macaafa isa dhugaa dubbatu immoo gatanii jechuudha. Saniif Isaa alayhi salaam deebi'ee akka du'u macaafonni gariillee warri seenaa taarika Qur'aana duraallee ragaanii bahu jechuudha. Utuma akka taarikaati jenne macaafni isaanii taarikuma illee seenaa dhalleessu jenne ragaanii bahu jechuudha. Kan biraa Qorontos tokkoffaa boqonnaa 5:24 irratti maal jedha Kiristoos immoo gooftummaa hundumaa aboo hundumaa ayyeesii dhaabu dhaaba tokko hin jiru. Ready. All right. Tole kaameraa ajjeesti godhadhaa. Okay, dhugaa dubbachuudhaaf kallattii kanniin waan dubbatu seene baay'ee elementary raasofte qoda daqiiqaa jalqabsiisate waa hundaafuu jalqabsiisi riiseet godhaa anillee jalqabsiifadhaa. Okay, tole wantoota tokko tokko ati jette irra jechuu jalqaba. Wangeela Yohaannis waa'ee NIV yaadaan qabadhu. NIV ragaa kenna jette san yaadaan qabadhu. NIV hin kennita waan ta'eefis. Kabiraa. NIV jedheetti fufayyee. Okay. Du'ee macaafa qulqulluu keessatti ilma ka jedhu ilmaan ka jedhu jechoota garagaraati. Wangeela Yohaannis Roomee boqonnaa 8:14 irratti warri hafuura waaqayyootiin geggeeffaman hundinuu ilmaan waaqayyooti jedha jechumatti jettu. 15 irraa immoo garuu maal jedha? Hafuurri isin fudhattan kun hafuura ilmummaatti guddifachuuti malee hafuura garbummaa isa sodaa jala isin deebisuu miti jedha. Hafuura kana Galaatiyaa boqonnaa 4:6 maal jedhee dubbata? Abbaa jennee akkasuma amannuuf hafuura ilma isaa fudhanne jedha. Waan isin ajaa'ibeen dhibne. Warra kakuu moofa haarawaa qofa miti. Warri kakuu moofaayyuu kan isaan fudhatan hafuura Yesuusiiti. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 1:10-11 irraa dubbifadha. Hafuurri Yesuus inni isaan keessa ture jedha. Kanaaf Israa'el mangafaa haa ta'u, Addaamiin haa ta'u, dhala namaa kamuu haa ta'u, ilmaan Waaqayyoo ka jedhamu hafuura ilma isaa yoo fudhatedha. Hafuura ilma isaa kakuu moofaallee kakuu haarawaallee. Warri hafuura ilma isaa fudhanne ilmaan Waaqayyoon jedhamu. Yoo ilma Waaqayyoo amante qofaan kan ilma Waaqayyoo jedhamu. Fakkeenyaaf raajonni gaaf jedhee dubbatu raajota ka jedhu hunduma warra kakuu moofaa keessatti dubbii kana barreessan hundinuu hafuura Yesuusiitiin geggeeffaman jedha. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 1:11 irraa. Inni biraa Wangeela Yohaannis boqonnaa 5:30 anumna kiyyaawwamaa gochuu hin danda'u. 22 irraa garuu maal jedha? Abbaan firdii hundumaa dabarsee ilma isaatti kenneera jedha. Abbaan nama tokkotti illee maal hin godhu? In faradu. Kanaaf firdiin inni faradu abbaatti garbee miti. Firdiin inni faradu ka abbaa faradu urjiin tokko. Kanaaf an kophaa kiyyatti gargar ba'ee wamaa gochuu hin danda'u miti dubbiin. Kan inni jedhu dhimma firdii wajjin wal qabatedha. Sababni isaa saabjektiin dhimma firdiiti waan ta'eef. Jajimentiin kan abbaatii fi kan ilmaa tokko waan ta'eef abbaatti gargar ba'ee murteen inni murteessu tokko illee hin jiru. Kana ragaa argachuu barbaadan Wangeela Yohaannis boqonnaa 17:10 irratti kan koo hundinuu kan keetii kan kee hundinuu kan kooti jedha. Beekumsa ta'ee waan biraa ta'e jechuudha. Waaqayyootii fi kan masii isaa ta'eera jedha. Kun eessatti? Fannoo irratti. Kanaaf haadhattiin ka gaafatte fannoo irratti ka jedhudha. Kanaaf fannoo irratti mirgaaf bita taa'u wama kadhattuyyuu hin beektuudha dubartittiidhaan ka jedheen. Kanaaf kun kan jalqaba kaayameefidha. Kan jedhe ilma badiisaa malee jedhe iddoo biraatti. Malee as keessa kabade tokko iyyuu hin jiru jedhe mootummaa kan kee ka jedhe mootummaa Waaqayyo akkuma isin hin jedhe mootummaa Waaqayyoo isin gidduu jirti. Mootummaa Waaqayyoo jedhaa bifa garagaatiin ibsaa ture. Mootummaa Waaqayyoo kontekestii inni jiruun lafarra dhaabatee ka jiru mana samiitti ka bara baraan galamu haala irratti hundaa'ee jiraasa yeroo bara badinaatti ni hundanne. Ka biraa guyyaadhuma jecha interesting jecha baay'ee kate dubbate. Ergamoonni illee isaa ol akka ta'an achirra maal godheera jette eereeraa jette. Dubbi baay'ee namatti toludha. Sababni isaa
Ibroota boqonnaa lama lakkoofsa 9 fi 7 irratti yeroo gabaabaadhaaf maaltu gadi ta'e jedha. Ergamoota gadi ta'e jedha. Kanaaf kontekstii inni ittiin dubbateen kontekstii ittiin ergamoota gadi ta'e jedhuun. Kana jechuun Waaqayyo isa abbaa guutummaa waaqummaa qabu qofatu kan waa hundaa godhaadha. Kiristoos by the way xiyyeeffannaan guddaan as jala muruu qabdani yeroo isaa kan qulqulloota ergamoota hin deebi'u. Luqaas boqonnaa 9:26 yaadannaa qabadha. Garuu kan mul'ata boqonnaa 6:15-16 si dubbisa. Akkana jedha 15 irraa. Kana booddee mootonni lafa irraa namoonni gurguddoonni abboonni duulaa sooreyyiin jajjaboon garbichi birmaduun hundinuu holqa keessatti kattaa tulloota gidduutti dhokatan. Tullootaa fi kattaawwan waammatanii nu irratti jigaa fuula isa teessoo irra taa'u dura dheekkamsa hoolichaa dura nu dhossaa jedhu. Kanaaf dheekkamsa isaa jira na dhossaa jedhu. Sababni isaa tokkoffaa lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irraa akkana jedha obboloota kiyya guyyaa san jalaa Waaqayyo isaa baasu. Kana booddee inni seera malee jiraatu suni mul'ata jedha. Inni seera malee jiraatu mul'ata jedha. Yesuus gooftaan immoo hafuura afaan isaa keessa ba'uun isa barbadeessa mul'inatti deebi'ee dhufuu isaatiin isa ajjeesa jedha. Mul'inatti deebi'ee dhufuun isaa ulfina guutuudhaan deebi'ee dhufu. Gaafa ulfina guutuudhaan dhufu eenyullee fuuldura isaa dhaabachuu hin danda'u. Gaarana najjigii dhagaa kana naggaragaliidha. Boo'ichi jiru jechuudha. Boo'icha san jira Waaqayyo si baasu sababni marii kennaallee sillee haa ta'u namoota uduun beekin gara dukkana kanaa deemaa jiraniif waamicha jaalalaa godhuudha jechuudha. Tole gara kakuu moofaattiin si deebi'a. Waaqummaa gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa si dubbadhu waa'ee namummaa isaa atu dubbatteetta. Waa'ee namummaa isaa beela'uu isaa akka inni akka namummaatti beekaallee akkan turre akka inni abbaa isaa kadhataa ture atu nu jetteetta kana. Kanaanillee waan jedhu qabu. Sababni isaa guutummaa waaqummaa namummaa keessa gaafa jennu waaqummatu waa hojjetee oduu hin taane namummatu haguuge wanti inni beela'ee dheebotee kan inni waa hundaa godhate namummaadha. Eeruu ati jette hunduma isaa walitti qabee aan jecha takkatti qofaan namummaadha kan jedhuun walitti qabaa. Kaatiin beenne garuu kan sitti himu waa'ee waaqummaa isaatii fi isa yoon beenne badiisa si dhufuuf jedhu jedha akka ati baatuuf kan sitti himu jechuudha. Okay, Isaayyaas boqonnaa 9 isarratti illee ibsa wayii kennitu booda yoo ati kennitu yeroo arganna walitti deemna waan ta'eef anama dubbadheetuma darba. Mucaan nuuf dhalateera ilmi nuuf kennameera underlines ilmi nuuf kennameera mul'ata boqonnaa Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 ilmi nuuf kennameera humni mootummaa isaa gateettii isaarra jira maqaan isaas gorsaa dinqii Waaqayyo jabaa abbaa bara bara angafa nagaa jedhama. Yeroo barbaachisa kana diiteelii Giriikiin booda gaafii sirra waan kaaftuuf itti deebina hosan. Guddinni mootummaa isaatii fi guddinni nagaa isaatii dhuman qabu. Inni teessoo daawwitii fi mootummaa isaarra maal godha? Irra taa'ee moo isarra jira firdiidhaa fi qajeelummaadhaan amma bara baraatti isan eegaa hinaaffaan Waaqayyo gooftaa maccaa kanan godha jedha. Waaqayyo ulfina isaa dabarsee nuuf illee kennu. Okay, isa kana mootu mul'ata Isaayyaas raajicha boqonnaa 10 lakkoofsa 21 irraa warra hafan warri qomoo Yaaqoob keessaa hambaa ta'an gara Waaqayyo isa aangoo qabeessaatti maal ta'u jedha hin deebi'u jedha. Waaqayyo isa aangoo qabeessa kan jedhu boqonnaa 9 irratti isa ibsame sanadha jechuudha. Tole asuma seera keessa deebii boqonnaa 10 lakkoofsa 17 irra isa jirudha. 9 irra ka jiru ka fayyadame jechuudha. Waaqayyo jabaa the mighty God ichi jedhu ka fayyadame jecha Waaqayyoof fayyadamudha. Seera keessa deebii boqonnaa 10 irratti egaa Waaqayyo gooftaan keessan Waaqayyoolii irratti Waaqayyoodha. Gooftaa gooftota Waaqayyo isa guddaa isa aangoo qabeessa isa sodaatamaadhas. Inni nama waliin caalchisu jedha. Gooftaa gooftotaa ka jedhu naa qabadhu. Mul'ata boqonnaa 19 lakkoofsa 13 irratti uffata dhiigaan cuubame uffata maqaan isaa sagalee Waaqayyoo jedhama erga jedhee kan booda 16 irraa kana jedha. Uffata isaa irra gudeeda isaa irrattis maqaa mootii moototaa gooftaa gooftotaa jedhu irratti barreeffamee jira. Gooftaa gooftotaa ka jedhu isa keessa deebii irratti Waaqayyoof fayyadame Kiristoos illee exactly gooftaa gooftotaa mootii moototaa jedhameera. Kun waan nama ajaa'ibee immoo uduunni dhalanne kan dubbatamanii jechuudha. Inni kun raajii Isaayyaas boqonnaa 7:14 irratti kanaaf Waaqayyo ofii isaatii milkita isiniif hin kenna kunoo durbiin ulfoofti ilma sin deessi maqaan isaas Amaanu'eel jettee moggaafti jedha. Amaanu'eel jechuun hiikkaan isaa Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha jedha. Kanaaf Waaqayyo nu wajjin jiraan eessatti jedhame
Inni kun Maatiyos boqonnaa tokko lakkoofsa 22-23 irratti kun hundinuu inni Waaqayyo gooftaan afaan raajichaatiin dubbatee akka raawwatamuuf ta'e. Innoo kun durbiin ulfoofti ilma sindeessi maqaan isaas Amaanu'el jedhamee hin moggaasu jedhe. Amaanu'el jechuun Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha. Kanaaf kakuun haaroftillee Maatiyos boqonnaan tokko lakkoofsi 22-23 kana fayyadameera. Isa kana immoo wangeela Yohaannis 1:14 irratti nu gidduu buufate jedhee fayyadama jechuudha. Isaan maqaara Amaanu'el jechuun Waaqayyo nu wajjin jira kan jedhame sun Kiristoos isa nu wajjin jirutu Waaqayyo nu wajjin jira jedhama jechuudha. Sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduu buufate isin gidduu akka buufadhuun mana qulqullummaa koonaa ijaaraa isa kakuu moofaa keessatti jedhee ture wajjin kan wal qabatudha jechuudha. Tole. Inni biraan mootu macaafa Mikiyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irraa ati immoo yaa mandara Betaaliyem Efraataa mandaroota Yihuudaa warra gurguddoota keessaa ati ishee xinnoodha. Israa'eliin kan moo'u tokko si keessaa anaaf hin ka'a. Eenyuun kan moo'u? Israa'eliin kan moo'u tokko si keessaa anaaf hin ka'a. Hundeen isaas isa keessaa ba'uuf jiru kun kan bara durdurii kan bara baraati jedha. Hundee jechuun inni isarraa kan maal godhedha jechuudha. Isarraa kan latedha jechuudha. Hundee jechuun. Iddoo biraan Zakkaariyaas keessatti latii jedhama Kiristoos. Kana jechuun irraa dhalate kan jedhu mul'isuuf jechuudha. Latii kan jedhamu irraa dhalate kan jedhu mul'isuudhaaf jechuudha. Kanaaf hundeen isaa kan bara duriiti jedha. Isa kana naa qabadhu. Raajii Anbaaqoom boqonnaa tokko lakkoofsa 12 irraa akkana jedhe Anbaaqoom 1:12 irraa. Ani Anbaaqoom immoo yaa Waaqayyo ati kan durduriiti. Dimitiire yaa Waaqayyo ko yaa isa qulqullu ati hin duutu ati kattaa keenya isa kan firdiif kaafte adabaafis isa dhaabde jedha. Kanaaf ati hin duutu kan jedhu tokkoffaa Ximootewoos boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irratti isa malee womaatti dhaachuu kan dandeenye abbaa akka ta'e yeroo dubbatu Kiristoos ammoo isa keessaa kan ba'e kan isarraa dhufe latii ka jedhamee waamame isa akka ta'e lafa kaa'e jechuudha. Kanaaf hundeen isaa oduu ardiif samiin hin uumamin uumama ardiif samii dura dhalate ka jedhu sun exactly asittillee ifa ba'eetiin jedha jechuudha. Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 6 irratti ati yaa Betaaliyem ishee biyya Yihuudaa keessaa ati mandaroota gurguddaa Yihuudota hundumaa irraa hin xinnaatta. Si keessaa kan moo'u tokko saba kee Israa'eliif kan bulchu hin ba'a. Bulchaa gaafa jennu isa lafa kana irratti aangoo fayyadamee humna waraanaa fayyadamee isa mootota lafa gaggaragalchee akka fakkeenyaaf ati yoo nabiyyi jettee fudhatta baay'ee san keessa deemuun barbaadu humnaan lolaan kan fayyadame hin taane Kiristoos kan inni fayyadame mootummaan kiyya kan lafa kanaatiin jedhe sirna mootummaa samiitiin inni lafa kanarra akka dhaabe. Kanaaf maal jedhee dubbata tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1:9 irratti gara mootummaa ilma isaa isa jaallatamaatti maal nu godhe jedha nu harkise jedha. Kanaaf nuti garam jirra mootummaa ilma isaa keessa jirra mootummaa Yesuus Kiristoos keessa. Tariitti kana duusin baase nattola macaafa qulqulluu irraa kan iskiriishutii godhe duun taane asirraa isin baase. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 9 irra yaada jiru naa laala akka asirraa argitaniif. Waaqayyo inni gara tokkummaa ilma isaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyatti isin waame maalidha jedha? Amanamaadha jedha. Inni Qolaasiyaas 1:13 irratti mootummaa ilma isaa jedhama jechuudha. Okay, inni biraan wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 42 irraa macaafchi Kiristoos sanyii Daawit keessaa Betaaliyem keessaan kaa jedhee inni dubbate kanaan jala cufnee bira darbine jechuudha. Faarsaa 202 akkuma tu dubbatte faarsaa keessatti raajii baay'eetu irra deebi'ee dubbatameera. Bara duriiti ati hundee lafaa in keesse bantiiwwan waaqaas hojii harka keetiiti. Isaan baduuf jiru ati garuu haftee jiraatta. Isaan hundinuu akka uffataa hin ciccitu. Ati akka uffataa baaftee isaan hin gatta. Isaan hin dhidhimu jedha. Kanammoo Ibroota keessatti akkuma jedha obboleessi kiyyayyuu beekeera asirraa akka fudhatame lakkoofsa 11 irraa Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 11 irraa ati haftee jiraatta jedha. Inni amma faarsaa keessaa kun eenyu fayyadama jechuudha. Kallattiidhaan Kiristoosiin ripirezentii godheetiin jira jechuudha. In jiraatta. Isaan garuu baduu hundumti isaanii akka uffataan moofa'u akka wayyaas hin marta akka uffataas hin geeddaramu. Kanaaf Kiristoos yeroo du'eetiin jedhellee foon isaa maaliin argu jedha. Sigaw mabasbasiin aayimna jedhee kan dubbate akka mannaan guyyaa jimaataa in kennama guyyaa sanbataa in alaa'u. Kanaaf Kiristoosis guyyaa sanbataa lafa jala yeroo turetti sigaw mabasbasiin alaayyemii isa jennudha jechuudha. Okay, daqiiqa kiyya ilaalaa deemaara. Baay'ee gaariidha. Inni biraan immoo Daani'el boqonnaa 7 lakkoofsa 13 kunoo ilma namaa kan fakkaatu duumessoota wajjin ilma namaa kan fakkaatu kana rogannaa qabadha. Kan fakkaatu duumessa wajjin dhufuufin halkan mul'ataan nan arge yemmus inni gara isa baay'ee dheeraa jiraatetti gara abbaatti jechuudha lakkoofsa 9 fi
Kudha yeroo dubbiftan abbaa jechuudha. Kudha afurraa warri saba garagaraa, warri gosa garagaraa, warri afaan garagaraa dubbatan hundinuu akka isa waaqessanii. Isa kanallee booddeetti dhufnaa hiika isaa wajjin jechuudha. Waaqessanii gooftummaan ulfinni mootummaan isaaf hin kenname. Gooftummaan isaas kan hin darbine. Inni gooftummaa bara baraati. Mootummaan isaas isa balleeffamuu miti jedha. Haleluuyaa. Kanaaf guutummaan isaa kakuu moofarraa jalqabee amma kakuu haarawaatti waaqummaan isaa kan yeroo Maariyaamiin irraa dhalateen jalqabee miti jechuudha. Rakkinni jiru atan mallee kan itti maattu kan obboloota kan keetitti illee deddeebitee itti maattu waaqummaan isaa yookaan immoo isuma namummaa ta'ee Maariyaamiin irra dhalateedha. Sababni isaa achumatti daangooftu waan ta'eef. Garuu siifillee haa ta'u obboloota biraatiif waamichi nuti dhiyeessinu Kiristoos Maariyaamiin irraa dhalachuutti hin daangeffamu. Daqiiqaa booda naaf ittiin xumura kanneen daqiiqaa wanta gochuudhaan hin barbaannee fi kanaafi Kiristoos eessa abbaa wajjin ture ilma waaqayyootitu dhufee foon uffate. Abbaa irraa dhalate gaafa jennu waaqummaa akka abbaa qaba. Maariyaamiin irraa dhalate gaafa jennu immoo eenyummaa namummaa akka Maariyaamii qaba. Kammoo ati naa ibsaa turte hundinuu wanta akkatti waan sababu qabu. Nama ka jetteen eeyya beeleera, eeyya kana ta'eera. Paartiin asitti maaru garuu waaqummaa isaatu seelaa dhokateera. Yoo isan beenneen baddaadha waaqayyo gara ofiitti si adeemfatu itti fufi dhumfi xumureera. Galatoomii daqiiqaa kiyya naa qabi. Soddoma irratti haa ga'u inshaallah. Soddoma irra hojjee soddoma geera. Ishii qabi. Waan ati kaase tokko tokko daddafee deebii irratti barbaada gara mata duree kiyya takkan deebi'uufin ni jalqabaa ilmaa fi ilmoonni gargar yookiin ilmaawwanii fi ilmi gargar jettee waan kaase garaagarummaan ilmaa fi ilmoowwan baay'ina yoo ta'e malee garaagarummaan isaanii beeku. Ilma jechuun immoo singulaadha. Ilmoowwan jechuun immoo pluraalidha. Sagaleen inni gochaa jirtu jiru ifa manaa dhaala tokko. Sagaleen nagaamu sagaleen nagaamaa hin jedhu. Na bira jira tarii isin biraan beeku. Asiin jiru jechuun jiru. Amma jira moo hin jiru? Rakkina hin qabu. Okay. Adda baafadhaa warri kan inni dhageenyaan gaadha. Yoo hin jiraanne meena biraa qofa moo isa biraati isin biraatidha gaafadhaa ishee. Mariirra jira malee kun qoosaarra hin jiru tole hin qoosinaati. Tole. Warri na bira jira qoye ustaasin gaafadha. Warri na bira jirta sagaleen isaanii jira sagalee ustaas. Jira. Okay jira jedhaaru. Amma daqiiqaa kudhan fayyadamtu. Tole. Saniifuu ilmaa fi ilmoowwan gargarii jettanii ilmuma garuu immoo garaagarummaan isaanii meebi ergamoota ijoollee waaqayyoo kan jedhaman baay'ina waan qabaataniif jedhamanii akkuma Yesuus Kiristoos ilma jedhame Israa'eliif illee ilma hangafaa akka jedhame jechuudha. Qobaatti illee pirulaariin singulaariin as jedheera sun waan pirulaariif singulaarii yoo ta'e malee ilmuma wanti garaagarummaa isaa maal akkasitti mul'ate hin beeku dibbata booddee roonaa ibsite jechuudha. Kan biraa yoo Yesuus amante qofaa ilmummaa argattaa ka jette sanis isaa akka fidden beeku kunoo akkuma isin jedhayyuu sila sii dubbisaadhaan ture kan nagaa buusu hundumtu ilma waaqayyooti jedha nagaa buusennaan ilma waaqayyooti jedhamta jedhee macaan Yesuusitti maaruuti lakki Yesuusitti amantu malee hin jedhu inni kun maal jedhe warri nagaa buusan haa gammadan isaan ijoollee waaqayyoo jedhamu jedhe warri nagaa buusan hundumtu ijoollee waaqayyoo jedhe malee dirqama ilma waaqayyoo ta'uudhaafati Yesuusitti amanuu qabda jedhee wanti lafa taa'e doonoo isaa akka fiddiyaa soofte yoo jiraate booddee agarsiisa. Kan biraa Yohaannis 5:30 irratti kan jiru abbaan dabarsee itti kenneera jettee natti himte jechuudha. Abbaan dabarsee itti kenneera Yohaannis irratti kee hundinuu keetii koos kan keetii waan jedhu fiddee agarsiisa. Maarri maal rakkoo qaba? Waan abbaan dabarsee itti kenne kan naan jettu abbaan dabarsee itti kennuun silaati yookiin waaqayyo dabarsee Yesuusitti kennuun waan ofii hin qabne dabarsee itti kenne miti silaa. Takkaa Yesuusi dabarsee waaqayyotu waa kennu argitee beekta? Argitee beektu? Maaliif jennaan waaqayyotu waa namaa kenna malee namni waa namaa kennu waan hin waaqayyo dabarsee ilma namaatiif kenna waa hundayyuu aangoolee ilma namaatiif kenna aangoo addunyaa kun ittiin akkasitti wal bulchuu jirti jechuudha. Kanaafuu abbaa dabarsee kenne dabarsee kennu waaqayyo dabarsee kennu maaliif kenne jennaan hin qabuuf itti kenne jechuudha. Waaqayyo immoo hin qaba. Kana shakkii qabaatiin kanaafuu waaqayyo ta'e silaarraan fudhatu iyyuu ture ofiisaa kan qabu. Waaqayyo inni qabu garuu dabarsee Yesuusiif kenne jechuudha. Kun akkasitti bira darba. Kan biraati koontinuu keeti jechuun fakkeenyaaf ani siin waan ani qabu hundumtuu kan kooti abshiroon jedha yookiin sarraateenyaa mana kootti hojjetaa mana kootti dhufe waan ani qabu hundumtuu kan keeti abshir jechuun bar jajjabeessuudha tokkoffaan jajjabeessuudha akka tokkummaan gabrummaan itti dhagaamne gochuudha malee kuni bakka waan ani hojjedhe ati siin hojjetti fi bakka kootti fidde jechuudha miti fakkeenyaaf an biiroo keessaa hin hojjedha inni boorota yoo taate hoolota waan eeguuf jajjabeessuu jechuudha danda'a takka immoo akka itti dhagaamne fi
malee qixxee koo akkuma biiroo keessa hojjetu jechuun miti jechuun beekumsaan qabu qabaatee biiroo kee lafaana taa'u kee hojjetu paayileetii ta'a jechuudha miti. Saniifuu waan ani qabu kan keeti jechuun maatsinaanyaadha malee wanni naa miti kan akkasumatti fudhadhu. Kan biraa ergamoota ajaa'ibsiisaa ta'uusaa iyyuu eereetiidha jettee kan dubbatte eereedhaa jira. Ergamoonni illee beekan innis hin beeku akkamitti akka inni eere maaliin jennaani atuusin akkuma kaastee Ibroota boqonnaa lammaffaa lakkoofsa jaarraa kaasteedhaa dubbiste yeroo xiqqoofis ta'e guddaadhaafis ergamoota agartee jira miti. Ergamoota ta'uunsaa gad ta'uunsaa maaliin jennaan yeroo kana wallaalillee ergamoota agar ta'uunsaa agarsiisa jechuudha. Kana wallaaluunsaa iyyuu yeroo xiqqoon sun yeroo kana jettee natti muu dandeessu yeroo xiqqoon sun neerre yoon jedhe natti muu dandeessu jechuudha yeroo kama kate. So yeroon sun yeroo amma Yesuus Kiristoos guyyaa kanatti wallaalee wal qabatuudhaa danda'a. Saniifuu adda baastee kan natti agarsiisuu dandeessu kun jiru jechuudha. Kan biraatiin kan beelee fi kan dhugu jettee kan dubbatte kan beelee fi kan dhugu kan jenne bar Waaqayyo beelee dhugu takkaan dhageenyaan ilma namaa kan beelee dhugu malee takka Waaqayyo beelee arginu. Yesuus Kiristoos namummaa isaatiin naan jette namummaa Yesuus Kiristoos keessa waaqummaan jira moo hin jiru? Waaqummaa isaaf keessaa baasee Waaqayyo namummaa isaatiin beelee san waan booddeetti dhufnu jechuudha. Namummaa isaa keessa waaqummaa isaatu jira jettanii wangeela keessa jira wal agarsiisuu dandeenya jechuudha. Keessa kan jiru jechuudha. Kan biraati Isaayyaas 9 jaarraa waan jiru kan fidde tokko kan nama kolbisiisu Yesuus Kiristoos midhaa jettee waan ati kaatu abaddan Yesuus Kiristoos waliin fakkaatu waan sajaabu Yesuus Kiristoos wajjin kan balkeessuuf jetteetu keessa deebii boqonnaa 10 lakkoofsa 10 irratti kan jiru Waaqayyo jabaa jettee fidde Waaqayyo jabaa jedhee kan achitti dubbatame kan Yesuus Kiristoos ittiin waamame miti inni kun kan nuun jechaadhaa jiru Yesuus Kiristoos wanni inni nama biraarraa adda isa taasisu Waaqayyo jabaa jedhama maqaan isaa yoo nuun jedhe maqaa isaa miti kanatti keessa deebii kun irratti fidde maqaa Yesuus ittiin Waaqayyo jabaa jedhamee waamameedhaa miti namni ittiin akkas jedhee waame tokkodhaa hin jiru. Eessaatti fiddee maali eessa fiddee akka Waaqayyo isa jabaa jedhame sana fiddee Yesuusitti akka gaaggaatee kaa'uudhaaf maaliif akka ati barbaadde beeku kun immoo nama hin baasu jechuudha. Itti aansuudhaan mul'ata Yohaannis keessatti gooftaa gooftotaa jedhameera Yesuus Kiristoos jette. Gooftaa gooftotaati Yesuus Kiristoos jechuun gooftaa gooftotaa jedhamee waamama kan jedhu isa jira asirratti kan inni dubbate Yohaannaati kan sanaa wal qabsiisee dubbatu asirratti kan inni jedhu Waaqayyo jabaa abbaa bara bara hangafa nagaan jedhamaa jedhe malee mootii moototaati jedhee kan inni dubbate tokko hin jiru. Isaa fiddeetu wal qabsiisuu barbaadde inni kun kan biraa kan inni dubbatu eessa akka haasaa jirtu naaf hin galamne. Kan biraati Isaayyaas keessatti Amaanu'eel jedhameera. Amaanu'eel jechuun Waaqayyoon waliin jira jechuudha. Hiika maqaati maarrattoo qabaree Amaanu'eel wajjin jira. Waaqayyoon waliin jira jechuudha. Yesuus jechuun fayyisaadha jechuudha. Taada maqaan isaa Yesuus yookiin Amaanu'eel waan jedhamee fi Yesuus maqaan isaa jechuudha. Maqaan Hasan jedhamnaan Hasan ta'a gaariidha jechuudha namni sun. Fokkataadha namni sun garuu Hasan jedhame malee fakkeenyaaf Yeeshuu'a jechuun maal jechuudha? Yoohaa fi maalirraa dhufe? Yeeshuu'a kan jedhu waa lamarraati kan dhufe. Waaqayyo yookiin Yoovaa kan jedhu irraati dhufe. Fayyisaa kan jedhu irraati dhufe jechuudha. Waaqayyo fayyisaa jechuudha maqaan Iyyaasuu. Kanaaf maqaan isaa Waaqayyo fayyisaadha waan jedhameef Iyyaasuu Waaqayyo fayyisaadha ree. Maqaa waan kennafe no maqaa waan ta'eef akkas taatana isa kaanis Waaqayyo fayyisaa goonee wajjin hin deemna jechuudha Iyyaasuus. Kabira I think ati hinduutu kan jedhu keessatti kan fiddee dubbattedha. Ati hinduutu kan jedhu boqonnaa tokko lakkoofsa 12 kan jiru jechuudha. Ati hinduutu Waaqayyoodha hinduu jedhe. Yesuus Kiristoos akkamitti hinduune isaa du'ee kee naan jennati bultii sadii du'ee kee Yesuus Kiristoos nuuf jecha du'ee du'aa kee naan jechaa jirtan maaliin ati hinduutu kan jedhu moo lakki hinduu sanummaa Ximootos tokko boqonnaa jala lakkoofsa 16 wal qabsiistee haasoftan inni hinduu bara baraan jiraata ifa mul'anne keessa jiraata jedhee waa'ee Waaqayyoo kan dubbatu fiddee sana wajjin wal qabsiistee Yesuus bultii sadii du'ee ratonaan jechaa jirtutti inni hinduu naan jetta akkamitti hinduu naan jetta Yesuus bultii sadii du'ee lakki Yesuus bultii sadii du'ee naan jennaan walii gallee dabarra khalaas Waaqayyoo waliin jennu du'eera moo naan jennaan wanna tamma dubbataa jirtu boqonnaa tokko lakkoofsa 12 irra jiru wajjin waliin fakkaatu Yesuus du'eera kan du'elletti waliin fakkaatu jechuudha. Ximootos faanas isaaf akka wal fakkeessite hin beeku. Kan biraa faarsaa irra kan jiru irratti fiddee kan Ibroota keessa jiru kan faarsaa faana walitti fidde ani faarsaa kan hin jedhee boqonnaa 45 irra kan jiru lakkoofsa tokko kaasne yoo dubbisne waa'ee achi keessa jiru Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa 8 kaasee boqonnaa dubbatu akka jirutti achirraa galabbate Yesuusiif gochuudhaaf malee kootashii keessa wanti ta'e waan namni biraa dubbatedha malee waan barreessaan Ibrootaa dubbatedha miti sunis Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo waan jedhu tokko hin agarsiisu jetti diiteelii booddee keessa inni tokko ilaala daqiiqaa kiyya qusachuufiin akkasii deddeebisuu deemaa jira jechuudha. Kan biraa Daani'eel 7:14 irra kan jiru waan ajaa'ibaa nama kun sirrii dhaggeeffadha. Daani'eel irratti kan jiru maal jedha 7:14 irratti keessumaa